vaayirasiin dhukkuba monkeypox jedhamu fidu bifa isaa jijjiirrachuutu tarii dhukkubicha hatattamaan akka faca'u gochaa jira isa jedhu irratti qorannaaleen gaggeeffamaa kan jiran ta'uu jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n roobii kaleessaa beeksisee jira. vaayirasiin dhukkuba monkeypox jedhamu fidan gosa lama ta'uun kan beekame yoo ta'u kunis Congo Basin yookaan Central African kan jedhamuu fi akkasumas kan gosa West African jedhaman ta'uu fi kutaalee lamaan keessatti beekamoo waan ta'aniif akkasitti moggaafame jedhameera. Jimaata darbe jaarmiyaan fayyaa addunyaa moggaafama maqaa vaayirasoota kanaa garee tokkoffaaf lammaffaa jechuun moggaasee jira. Kunis teessuma lafaan yookaan maqaa biyyootaan loogii gaggeeffamu ittisuuf jecha. Gareen lammaffaa vaayirasii kanaa ammoo of jalatti gosa kabiroo lama qaba. Inni tokko vaayirasii baroota 1970mootaa keessaa fi erga bara 2017 as kanneen jiran qabatee jira. Vaayirasiin yeroo ammaa dhukkuba monkeypox jedhamu kan bifa weeraraan ka'e waliin akkaataa uumama isaanii irratti adda addummaa hanga tokko akka qabu WHO'n beeksisee jira. Garuu akkaataa uumama isaanii irratti adda addummaan qaban kun waan inni geessisu kan ilaaleen waan beekamaan hin jiru. Kanaaf bifa jijjiirrachuun yookaan immoo karaa dhukkubichi ittiin daddabruu fi hangam jabaa akka ta'e baruuf qorannaan gaggeeffamaa jira. Dhukkubni monkeypox jedhamu kun weerara dhaqqabsiisaa jiru irraas haa ta'u qorannaa laaboraatooriin maaliif babal'ataa akka jiru bifa jijjiirrachuu vaayirasichaati moo fayyaan dhala namaa dadhabuu isaarraa maddee isa jedhu baruuf qorannaan gaggeeffamu sichi hubachiisa. Kana malees bifa jijjiirrachuun vaayirasii kana qaamni nama adda addaa dhukkuba ofirraa ittisuuf dandeettii qaban jijjiirama vaayirasicha monkeypox irratti qooda qabaasa jedhu irrattis haga ammaatti odeeffannoon bahee hin jiru. Baatii caamsaa darbe jalqabarraa kaasee biyyootii dhukkubni monkeypox jedhamu keessatti baratameen alatti weerarri isaa ka'uun gabaafameera. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n adoolessa 23 darbe kan dhukkubi kun addunyaaf dhimma fayyaa uummataa kan hatattamaatii jechuun labse. Biyyoota 92 keessatti namni 35,000 caalaan dhukkuba kanaan kan qabaman yoo ta'u namni 12 dhukkuba kanaan du'u jaarmiyaa fayyaa addunyaatti gabaafamee jira. Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti namoonni dhukkuba kanaan haaraa qabaman akka jiranis gabaafameera. Hayyoonnis saamuda argatan irratti qorannaa gaggeessaa turan. Vaayirasii yeroo ammaa weerara dhukkuba kanaa fide gidduu adda addummaan jiru baay'ee xiqqoodhaa kan jedhu jaarmiyaan fayyaa addunyaa dhukkuba monkeypox jedhamu kan maqaa haaraa itti baasuuf baatilee fudhataa jedheera. Jaarmiyichi moggaafama maqaa dhukkuba kanaarraa yaaddoo akka qabu torbanneeniif ibsaa ture. Hayyoonnis moggaafamni kun nama dogoggorsaa yaada jedhu qabu. Sababiin isaas vaayirasichi yeroo jalqabaa jaldeessota qorannaaf jecha bara 1958 Deenmaark keessatti kaa'amanirraa waan argameef ture. Ta'us garuu dhukkubi kun haala itti fufiinsa qabuun hantuutaa fi warra isa fakkaatanirraa argamaa kan jiru yoo ta'u weerarri nammaa kun immoo walquunnamtii jabaa namoota gidduu jirurraa daddarbaa jira. Uummanni moggaafama maqaa haaraa gama gumaachuun akka qooda fudhatuufis WHO'n gaafatee jira. Mata duree lammaffaan har'aaf fudhannee dhiyaanne aangawoonni eegumsa fayyaa kan magaalaa New York baatii darbe jechuun adoolessa keessa namni tallaalii farra pooliyoo hin tallaalamin konyaa Rockland keessatti dhukkuba pooliyoo yookaan laamshessaan qabamuusaa ibsuu isaaniiti. Erga bara 2013 as dhukkubi lubbuu namaaf sodaachisaa kun United States keessatti ennaa argamu kun kan jalqabaati. Boodarra immoo vaayirasiin pooliyoo yookaan dhukkuba laamshessaa kun bishaan namoonni itti fayyadamanii akka xuriitti kuufamee kaa'ame keessa argame. Kanaaf aangawoonni magaalattiis ta'e kan eegumsa fayyaa tarii vaayirasichi magaalaa keessa naanna'aa jiraachuu malaa jedhu. Vaayirasiin pooliyoo magaalaa New York keessatti argame kun tallaalii waliin hidhata qaba. Vaayirasii tallaalii waliin hidhata qabu jechuun tallaalii pooliyoo isa afaan keessatti cobsan sana keessa vaayirasiin jiru dadhabaa yeroo deemutti uummata jalqabumaan tallaalamiin jiru gidduutti faca'ee darbees bifa weeraraan ni ka'aa jedhu hayyoonni.
gosti vaayirasii pooliyoo addunyaa harka caalaa keessa dhabamsiifame sun yeroo ammaa Afgaanistaaniif Paakistaan keessatti argamaa jira. Hayyoota waa'ee dhukkuba pooliyoo qoratan kan raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise keessaa tallaalii farra pooliyoo kan afaanitti cobsamu sun vaayirasii pooliyoo lubbu qabeessa kan qaama seenee dhalli namaa dandamatee dhukkubicha ofirraa akka ittisu godhaa jechuudhaan ogeessi waa'ee vaayirasii kata'an Koonstaatin Cheemaakoof waaltaa caasaa vaayirasii addunyaarraa dhabamsiisuuf hojjetuuf daayirektera waliigalaa kan ta'an ibsanii jiru. Yuunaayitid Isteetsiif biyyoonni dureeyyii kabiroon dawaa isaa afaanitti cobsan gargaaramuu dhiisaniiru. Sababiinsaas vaayirasiin pooliyoo inni dadhabaa deeme dhukkubicha daddabarsaa sodaa jedhurraati. Kana malees carraa qaamni laamsha'u xiqqoo qabaa jedhu. Ijoollee dhalatan miliyoona 1 keessaa 2 hanga 4 mudachuu danda'aa jedha dhaabbata addunyaarraa pooliyoo dhabamsiisuuf hojjetu. Dhaggeeffatoota keenya kanan har'aaf jedhe kanumaanan xumura. Torbee mata duree biraan walitti deebina. Hagasittuu nagaatti. An Jaallanni Gammadaati.